Sebenarnya kadek orang apa kursi ada curi. Oleh, orang apa kadek? Berapa? Adira. Maqaan mutee ajira. Berapa? Maal leke sidatti basa maalufteef? Berapa itu jalan? Nu salphiste salphadhu. Salpat itu fasika. Takka ammoo dhugeen beeku amala akka seessaaf jee. Waaqayyo maal na agarsiista? Barikenya marite barabarza andinama eba ansijira gobdago ansijira Jesus go eba injiroi Maalitu na hargitee baawwan taa'e tolosatu. ebo male diga godino jetufda Takkam. jirta nagara Cuma kana cima. mana ala anu masih tedi do fi ebo no Dubbisa deeni. Tokko ishee dubbisa deenas taa'e. ebo no jadi gabe tayo kuadat ganama gargala kuma ke nusa akasuma ganama gargala uji mo ke tiri farfanna ellabe gala rabbi Karuma karaa keenya jajjabaanne. ba ati ma kade martu ganto iya buji Balli jiru akkasumas. warre ama bushara ko akuma ke kana kuatu Jettee amma mamna wanto ebo bona wa miti amma saganta kenya sarobi ana arama robi sagantacha komani anu abisa anda hajiru sagantaa tokko murteeke. jechuun naangalle Naan. naani ebboma eudde Jechuun ciisaa jira. maal gamana ke kaasure ebbora Maali lakkee? Waliin seeni maal ture beektaa? Antu tokko mana keessatti du'e reefuu ishee gadi baasee na miicee ka'a. asisira Ciisaa isaan teessisaa du'eeffeeti. jena dewan dibasi joti anon naani naani alli amma ina mana ugawaga wayu kreni rubakana maami nagazi baate qa Nama dura kunne malee afura nama gurgureetu. soma gaste marewa aka Isme, namni akkatti boqosu qabu. Akkatti boqosu qabu. maqaa yesus kiristoos Dhalli namaa boqotu as taati maqaa namaa yaadhaaf ilmoon dhiiraa baatee dhugdi. hin qabdu minatti lakku Ati moo nurratti diraamaa hojjechaa jirtaa Afaan beektuun itti haasa'e egaa. dhugaan amanaan jiru sa dhugaadha naan anu waa tokko amanaan jiru eessa deemtaa? Maqaa keetti keekirjaa bikkile. maqaa yesus kiristoos Apa kana raasee hawaasu? Jali! dhuguma dhaame taa'ime mokottuuti Baala si wacaa. Baala jiruftee teera gara iyyuu. Abbaa keeti. Baala beektaa. nan dhugeenaan jedhe dhugaama sanaan dhugeenaan jedhe an dhugaadha amanaan jiru man Ilmoon dhiiraa kana hin dhumne eenyudha garii? Asii nuti beektuun. Baala beektaa. nan dhugeenaan jedhe dhugaama sanaan dhugeenaan jedhe an dhugaadha amanaan jiru man Baala beektaa hidhaan dhugee malee bocoofne malee. waan asi gaafadhu mee guyyaa saafaa kanaan kan dhuddee hin beekne kan haadha sedhusiise maalumadha maalasti amma kan sedhusiise Maaliif jechuun gaaffii nama barateedha. Maaliif harmi jedhu? oduun isin atti ammayyuu naasoftate Because why? The first Adi Wadako
Ama yeroo hundumaa waldaa deemu hin jaallatu. The second sagantaa diraarraa happy birthday deemu jaallatti. Lama tifuufi. The last of the third is ati warraa koo waldaatti deebisanaa jette. Sila ganama wallollee sii jira. Wallollee baay'ee wallollee bakka maalis sii jira. Rabuula bataa asiidhaa jette. Raa hojii ni taate. Maaliif fedha? Qabattoo ol bultee handhuura irratti dhatanaa jette. Reeshee jedhu. Wagiira baatee katamaa keessa deemtaanaa jette. Haa ta'uu jedheesas. Isheen immoo iddoo akkasii jaallatu. Kanaafuu ani immoo maal gochuu qabaa? Wataanaa manaa koo barbaadu. Miti? Faaraana sinaa jette. Ana ilmoo dhiira faaraana jette. Amma dhufteen araadaa taatee dhufte egaa amma. Jaalalli waan dubaarra jaala. Jaalalli waan namicha aarsaa ta'u. Anis jaalala koo na fedhe aarsaa ta'a. Maaliif namicha ogeeni araadaa ta'a. Araa dubbaa koo barbaada. Etu amma isheenii dhugee machaa koo dhageesse fiigaa dhufti. Sila sanaan rabsite bareedaa koo inafu biyyatti. Baashiraa koo inafu biyyatti. Ofitti na qabne. Isa isheenii yootiin dhuddute yootiin waldaa haxxate maaloodha itti haasoftee kanaaf dhaate kan dhudde. Ati nabbabee maala bitaa. Jituu an ila akka irraa guyyaa fulgultus akka bartoota koo dhaqaa mate looris immoo idhaan abba daaraa lafaa dhaqaa sanadee duudi as yoo tartii jiraate as mana ciffaraa jiranii mana ciffaraa. Maaliif isin soogidda biyya lafaati. As yoo waldaa jiraate as yoo mana dhugaatii jiraate cillixi. Maaliif isin ifa biyya lafaati. Ijallee jalleerra. Simiti himee areellee dhudheeraa jette. Simiti warrukti foloorii isaanii viyuu isaanii baay'ee gurguddaa warri